raadiyoo madda nageenyaati. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. Madda nageenyaa. Madda nageenyaa. Oromoon tokko, Oromoon tokko, Oromoon amantiin adda hin bahu, Oromoon gosaan adda hin bahu, lagaan adda hin bahu, gaaraan adda hin bahu, Oromoo adda qootuuf gabbafatu haabbatu, biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha, biyya Oromoo irratti dhaabbuun namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u, kan warra biraa nurraan murteessisuuf dhiiboo haabbatu. kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. kabajiniif jaalalluun isiniif qabnu akkasuma salaamtaan teenyi qilleensarraan qaxxaamuree iddoo isin jirtan maratti isin haa ga'u. akkam jirtan nageenyi keessan dassaa xiqqaa guddaa nagaa baddaaf gammoojjii nagaa baadoo maddii lamaan nagaa sa'a namaan nagaa wanti rabbi isiniif kenne hunduu nagaa isiniif haa ta'u kan nagaa hin qabne nagaa rabbi haa kennuuf kan nagaa haa qabdan immoo alhamdulillah jaa galata galfadhaa. nulleen gargaarsa rabbii guddaatti sagantaa keenya guyyaa wixataa adoolessa 2020 qabannee walitti deebinee jirra. alhamdulillah rabbii galanni haa ga'u. egaa yaa hawaasa keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa isin biraan gahu ana muhee callaa. Oromoon tokko, Oromoon amantiin adda hin bahu, Oromoon gosaan adda hin bahu, lagaan adda hin bahu, gaaraan adda hin bahu, Oromoo adda qootuuf gabbafatu haabbatu. egaa yaa hawaasa keenya magaalaa baadiyyaatti biyya keessaaf biyya alaatti bakka jirtan maratti ashama jennee jirra. egaa yaa hawaasa keenya bakka jirtan maratti jirtu isiniin jenna. hamileen isin hin cabinaa jirra jedham. yeroo bariif ka'e dukkanni hammaattii baanassani waan ta'eef kanaaf uummanni mootummaan biltiqinnaa ofiin jedhu kun yeroo ammaa kanaan baarragee jira. bakka jiru baarragee jira waan ta'eef miidhaa yeroodhaaf jajjabduu namarraan gahuuf waan maluuf kanaaf akkuma mootummaan wayyaaneedhaa ammaan duratti qorii keessatti mana 40 ol gubasanitti kanaaf kunillee jarri sun tanumaaf deemaa jirtu uummata keenya ittiin jilbiifachiisuuf waan Hayile Sillaaseen hojjechaa ture, waan Dargiin hojjechaa ture, waan Mallasaan hojjechaa ture, gurbayyoon Abiy Ahmad jettanii kunilleen hojjechuuf deema waan ta'eef kanaafuu uummanni keenya bakka jirtan maraa tokkummaa jabeessa. yaa hawaasa keenya keessaahuu warroonni garee adda addaa keessa jirtan ka dhiiraa ka shamaraa dhiifamaa waliin tokko taha bar siyaasa keessatti bar tokkoffaa ka diina mo'attu barate diina kana mo'achuuf dura addaan facaasii jedha bar waan ta'eef kanaafuu diina tokko mo'achuuf dura diina san addaan qoqqooduu si barbaachisa waan ta'eef kanaaf addaan qoqqoodamina. akkuma ergamaan rabbi jedhe alayhi salaatu wassalaami ra'ee qophaa deemtu yayyiin nyaatti jedhan. qophaa hin deemina walitti dacha'u yoo hammaatamu wal quba qabaadha. waatsaapii qofa irratti guyyaa takkatti sagalee 30 ergaan oolinaa kuyyuuti sagaleen keessan masara mootummaa masara wanni eessatanii jaroota kamisee bulchaa jirtu sana kuyyuuti isaan bira jira. safaramee isaan bira jira sagaleen keessan jechuudha. waan dandeessan tartiiboo itti baasa sagaleen keessa sunillee deemee isaan bira ga'u sagaleen keessa sun gatii argatuu qaba. baada wanni isin murteessita sun gatii argate sagaleen isaanii mana isaaniiti miti mataa isaanii garaa isaanii keessaa waa isheenuun sodaatinaa jechuu waan ta'eef kanaaf tokkummaa jabeessa. egaa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa hangana jennee sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo harkaa isiniif qabna. odeeffannoo itti aansine obsaa hasanii waliin marii bal'aa goonee jira waan ta'eef inshaallah amma kallattii maan gara odeeffannoo isin dabarsina. odeeffannoo obsaa hasan nu dubbisu dhaggeeffanne egaa egas immoo gara marii keenyaatti dabarra jechuudha. odeeffannoo waliin turtii gaarii qabaadha. kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. oduu guyyaa irraa kan isin dhageessisu ana obsaasanii godina walloo keessatti mootummaan guyyaa kaleessaa mana jiraattota qotee bultoota Oromoo walloo diigaa oole. sababiin isaas shiftaan shanee bosona dawwee jira jechuun aanaa dawwee harawaa ganda uranee salaamaatti mootummaan sababa shiftaan shanee bosona jira jechuutiin dirqiin mana qotee bultoota diigaa oole jedhu jiraattonni achi.
akka jiraattonni achi jedhanitti sababa shaneen bosona jira jechuun manneen abbaa fi haadha akkasumas manoota abbeeraa fi olloota achi diigan jedhu mana kan baadiyyaas kan magaalaas poolisootaa fi milishaa gandaatiin diigsisaa jira jedhu mootummaan. Walumaa galatti hanga ammaa gabaasa nu gaheen mana 20 oltu diiggate jedhan. Guyyaa lamaan dura uummataa fi maatii ijoollee walitti qabanii hanga guyyaa sanbataa dura ijoollee bosona jirtu tana qabdanii mootummaatti kennuu qabdu. Yoo kana hin goone manni sinirraa diigama jedhanii bifa akeekkachiisaatiin uummata doorsisuu turuun ni yaadatama. Mootummaan akkuma jedheen dhaadateen guyyaa kaleessaa uummata meeshaa seera qabeessa qabu walgahiitti jira jechuun walitti qabee meeshaa irraa fuudhee deema mana warra shanee fi firootan isaanii diiga jechuun dirqiin uummata diigsisaa oole jedhu jiraattonni. Warri manni irraa diigame kun biyya hin qaban asii jechuun uummata jaarsaa jaartii ijoollee dhukkubsataa fi dubartii deessu dirreetti facaasee jedhu maddeen achirraa nuuf gabaasan. Sabboontonni ilmaan Oromoo gola jiran keessaa mootummaa abbaa irree Itoophiyaatiin mana hidhaatti guuramaa jiru. Dargaggeessa mana hidhaatti guuraa jiran kana akka malee reebichaa fi gocha gara jabeenyaa irratti raawwataa jiru. Waajirri adda bilisummaa Oromoo kanneen karaa nagaatiin qabsaa'uuf biyyatti galan waajirri isaanii akka jiruun kan saamamee kan cufamaa akka jirutti gabaafame. Akkasumas hojjettoota miseensota dhaabichaas hattoota dabalatee mana hidhaatti guuramaa jiru. Walumaa galatti haalli biyya keessa jiru baay'ee rakkisaa ta'uu gabaafamaa jira. Itoophiyaatti namoonni 704 guyyaa tokkotti COVID-19 qabaman. Sa'aatii 24 darban keessatti namoota 7334 irratti qorannaan koronaa vaayirasii erga gaggeeffameen booda namoota 704 irratti vaayirasichi argamuun ministeerri fayyaa biyyattii ibse. Kanaanis lakkoofsi namoota hanga ammaatti vaayirasichaan kanaan qabamanii 10,204 ga'eera. Kanneen har'a du'an 3 dabalatee hanga ammaatti namoonni 170 koronaa vaayirasiin lubbuun darbaniiru. Itoophiyaatti har'a namoonni 196 COVID-19 irraan kan dandamatan yoo ta'u, walumaa galatti namoonni 5,137 dandamataniiru. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa oduun guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kana fakkaataa waan waliin turtaniif galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Maashaallah tabaarakallah boleessa keenya obsaa tan odeeffannoo nu dhageessisuu keetiif galata argadhu sin jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanarraa waa hubattan jennee abdii qabna. Inshaallah kallattii maan ammallee gara marii keenyaatti sin dabarsina. Marii keenya kana keessaa warri qalbii qabu waa hubata jennee abdii qabna. Inshaallah amma kallattii maan marii keenya waliin turtii gaarii Oromoon tokko amantaa waliin qoodu kutaan waliin qoodu. Oromoon tokko Oromoon tokko Oromoon amantiin addan bahu Oromoon gosaan addan bahu lagaan addan bahu gaaraan addan bahu Oromoo adda qoodu gabbafatu haabbatu biyya Oromoo irratti abbaan biyya Oromoodha biyya Oromoo irratti dhabbuun namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u warra biraan irraa murteessisuuf adii deddeebi'u haabbatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم نجا فيا أبصا. نجا الحمد لله. بقى هرجع سجاهي جاي نقوم والجافا نجابوي ما سجى رمامتي ورني لولا كيسة يوكا عادة يوكا وان هما كيسة جرسوغا أكملت نجا قبضامي هو فولتما والإنجيل جاي وسمواني تجرو بيكوتي عتاوتي وانتي أما كيسة جرو واركيسة دانيا كم ولين هردفا أولي أبصامي وانتين كنما تكو سجاف ودوتوكو حالي بيا كيسة ديما جرو كوني أكاتان موتومان كوني تتيي فتي جرو mana namaa gubanii dargaggeessa manatti dubartoota jaarsoolee manatti ari'uu warra ollaa jiruun immoo citaatti ibiddatti hin kenninaa nyaatatti hin kenninaa jechaanii jiru. Wanti kun maalitti yaadameeti obsa? Dura dabarsee haala kana mijeessuu keetiif galatoomi. Wanti kun ani akkan hubadhutti karaa sadiin inni isa hubadhaa beektaa? karaa sadan kana keessaa tokko duguuggaa akka duguuggaa sanyiitiin ilaala biyyuma walloo jiru sana dhabamsiisanii kan ofii gochuu. Lammata
taate dhihoo Asaaminoo Tsiggee waraana isaatii achirratti bobbaasee waraana isaatii harkaa fashalaa'e san deebisachuu hanee bahuu natti fakkaata. Lama. Kan sadaffaadhaas sun immoo Oromoo kana maqaa shanee jedhamuun itti moggaasnee akkasitti cabsinaa kan jedhu qaban natti fakkaata. Yaada kana sadantu natti mul'ata akka kiyyatti. Hayyee walumaa galatti ni fakkaatti dubbiin osoo dhugaa warroota adda bilisummaa Oromoo kan sababa kanaaf tahe nama numa hidhanii hiikanii amma wanni hojjechaa jiran dargaggeessa dhugaa qaban qaxaqaxanii uleedhaan qaama isaa butuchanii gadhiisaa jiranii warra biyya alaa jirullee akkasumatti jaartii isaanii warra isaanii doorsisaa jiru. Kuni ummanni keenya kana laalee osoo rifatee duubatti deebi'uun kan warri biyya alaa kun kana jirulleen namoonni tokko amani agarraa warra keessan ta'ugaa bilbiltan warra keessan of eeggannoo godhaadhaa waan siyaasaatti naasa'ina maal jedhanii ummata sodaachisaa jiru. Mee kana ummata inuu yeroo ammaa kana inuu amma wal kakaasnee wal dammaqsinee qabsoo diina kana injifachuudhaaf akkuma gaafa samminootti ga'e injifanne sanitti itti fufuu qabna malee wanti amma akkasiin godhinaa jedhu kun eessa wal geessuu jedhama. Mee obsaa wanni kun eessatti wal dhiisuu yookaan eessa wal geessuu jedhama. Wanta kana kan hubadhutti akka malee gaddaa akka malee garaana nyaata wanti kun beeta Oromoo wallootun kan eenyuufuu of duuba kan dhitee garagaltee sodaa tokko fudhattee hin beekne yeroo ammaa kanatti akka sodaa diinaa saniif wanta siyaasaadhaa hin haasa'inaa jechaatiin nama doorsisuun mani gubataatiin mana kiyyatti gubate jedhanii dubbachuu sodaachuun kuni akka kiyyatti wanta Oromoo walloorraa hin baramne wanta haaraa namni dura dhaabbatee falmachuu yoo dadhabe gadi bahee uummata isaatiif kunoonitti akkanatti jirraa sagalee nuuf ta'a jechuun wanta nama sodaachisu tokko hin qabu. Yoo wallaalummaa ta'es wallaalummaa akkasii ofirraa dhiisanii ifaa fi bilisatti nu gubatutu jira du'uu nu jira wareegama qaalii ittiin kaffala malee kanatti bilisummaan dhufuu hin dandeessu waan ta'eef waa tokko irraa sodaachuu hin qabanii ifa bahanii dubbachuu qabanii yaani akka kiyyatti. Hayyee obsaa galatoomii dhugaa baanta namni tokko wama tokko godhaa takka deemee itti wareegamuudha lama immoo gadi bahee ofirraa mormuudha sadaffaan immoo sagalee tahuudhaaf uummata sanii fi waan itti jiru san qaama barbaachisutti himachuudha akka dhugaa baantu. Inshallah yoo rabbi jeeraate amma nuyi jirrus dhumnee dhabamne malee beetee ukkaamsanii osoo sagaleen isaanii dhagaamin ajjeesuu fixuun inuman taane yoo rabbiin umrii nu dheerate inshallah. Walumaa galatti warroota amma biyya keessa akka aanaa Arxummaa Furseet ni jira, akka aanaa Jiillee Dhummuugaas ni jira, akka aanaa Baatees ni jira. Aanaan Baatee ofiishiitii egaa lola jala galtee hamata meeqaa hamata shan bira geessee jirti. Rakkoo addaa keessa jira. Mee warra jeddu galeessa daangaarra jiran malee warroota jeddu galeessa jiran gara magaalaa tahee warroota akkanaa kanaaf mee maal dhaamta dhiiroo ilmaan teenya warroota akkanatti rakkataa jiran kana keessaa warra biyya alaa jiru kana warra biyya keessaa intarneetii yeroo jirus ammas jiraatee jiraachuu dhabees uummanni keenya warra biyya keessaa intarneeta baay'inaan hin fayyadamu ni beekta. Mee waan kana warri biyya alaa kun maal godhuu qaba? Dhiibbaa akkam godhuu qaba dhiiroo akka uummanni kun walii haduutu? Dhiibbaa akkam godhuu qaba akka uummanni kun waliif dirmatu? Gaaffii gaariidha. Kanneen biyya alaa jiran kun akka nama wal beekuutti akka gooxiitti akka gandaatu miti akka gooxii qiree yaa'anii sun jiran miti maallaqa walitti baasanii yeroo namni du'e maallaqa walitti sassaabanii geessa sun akkasitti walitti deemanii keessaa wal qindeessanii gandummaa isaanii san jabeeffatanii addaa yeroo bilbilanittis obboleessa ofiitti ilma abbeeraa ofiitti wanti akkanaadhaa deemu jira maal deemu jira biyya keessa eega odeeffannoo sassaabataniin boodatti maarree wanta kanarratti maaliif hin tumsine rakkinni keessan maal yeroo tokko boos tokko maaliif mana teessan borki isiniif dhufa wanti kun keessattuu warree biyya keessa jiran kun namni biyya kana dhufe beektaa namni biyyaa ba'e waa baay'ee waa'ee teekinooloojii sammuun illee inni haaraa wanta baay'ee waan baruuf ummata san akkasitti kakaasee ummati sun akka waliif hadooddatu akka waliif birmatu gochuun dirqama warra biyya ala jirutti kanarratti sagalee ta'uu fi wal deeggaree ummata keenya biyya keessatti akkasitti manni irra gubattaati haadhi mucaa
dhukkubsataa jaarsi gadi bahuu hin dandeenye kan umriin irra kutee jiru waan hammamtu ta'u jira jechuun kun akkana dubbachuudhaaf illee wanta ulfaatu tokko kun joonosaayidii duguggaa sanyiidhaa akka ta'e jara sara himuu barbaada. Hayyee obsa galatoomii waan gaarii irratti ummati tokko tahee wal gargaaree diina hulaa dhufeen doosisaa jiru kana ofirraa qolatu qaba. Hayyee obsa tokko ta'uu qabna sirriidha. Amma wanni mul'atu kun maal jedhe biyya kana keessatti gareetu jira, garee aanaa Arxumaa Fursee, garee aanaa Jiilee Dumugaa, garee aanaa Dawwee Harawaa jarri kun immoo asattiitti guddoo wal hubannoo hin qaban akkan hubaddutti akka wal hubannoo hin qaban tanuma ofiisan gurra gashuu malee baay'inaan wal quba hin qaban. Jarri kunoo akka wal quba qabaatu akka walitti dhufanii waan tokko tokko wal mari'atan asis gama kanaan jabaaduun asis gama kanaan hin jabaanna waliin jechuu keessatti hagam kaka'umsa qaban yoo kaka'umsa hin qabaanne hagammaatti eeganaa kaka'umsa akkam godhuu qaban jettee yaaddamee yookaan manguddoo gama lammanii fidanii waan kanarratti hojjechuu. Akka nama qoba qabutti garee hedduutu jira uummata walloodhaa kun wal qoqqoodee garee hedduutu jira beektaa. Gareeleen kun garuu wal mari'atanii bakka tokkotti wal ga'anii mee waan walloo keessatti deemaa jiru kana irree tokko taanee akkamitti furuu dandeenya uummata keenyaaf akkam godhuu qabna jedhanii wal ga'anii irratti mari'atanii waa tokko fiduu ni danda'anii. Gareema hidheetuma kunis beekamtii mataa isaatiitiif kunis anatu caalaa deemuun bu'aan qabu kaayyoon diinaatis kana waan ta'eef addaan cicciratee addatti qoqqoodatee saniin booda wanta barbaadu irratti gochuu waan ta'eef sinilleen karamti deemuu jiran sun karama diinaati karaa san dhiisaati tokkummaa uumaa sinillee walitti deemaati wanta jiru tokko ilaa fi ilaameedhaan wal mari'adhaa rakkoo biyya keessanii furuu irratti tokko ta'a. Dawwee yeroo bu'u Arxummaan laaluu osoo hin taane Jiillee yeroo bu'u Caappaan laaluu osoo hin taane Baatee yeroo dhiigni isaatii dhangala'u nuti inni kaan laaluu osoo hin taane akka nama tokko qaama irraa citeetti waliif dhukkubsachuu qabnaan jedhani asirratti. Sirriidha dhugaa baanta beeyta lolli tokko yoo fagaate dirqama qaamaan dirmatuu qofaa miti qajeelfama kennuunuu bakka jiranii yeroo ammaa kana saayikoloolojiidha rabbii waan badhaasee jira kanaafuu ka dhiiraa ka shamaraa keenya. Hundi keessanuu bakka jiran mala jabaatuu qaban dinagdeedhaan jabeessuu qaban fakkeenya akka miidiyaas ta'e miidiyaa madda nageenyaas haa ta'uuti gareeree adda addaa keessas haa ta'uuti bakka waan kana uummata keenya kanaaf sagalee ni ta'a ni hammeessa waan jedhanitti waan biyya keessa jiru ni qorata uummata keenya kana sagalee ni ta'a mataa walittidha waan jedhan tokko jabeessuu qaba uummanni keenya gama namaan dhaamsa dabarsaa fi inni biraa immoo yoo kan si dabalu ta'e biyya tokko yoo dirmachuu dadhabe yoo Jiillee Dawweef dirmachuu dadhabe akkaataa wanni sun irra itti aannamu uummata keenya gamaa gamanaa qajeelfama kennuudha jechuudha. Jiillee keessa taa'ee uummata kanaaf gorsa kennu qajeelfama kennu jabaadhaa jechuun dinagdeen cinaa dhaabbatu. Yoo barda amma fakkeenya aanaa Arxumaa Fursee irraa ka'amee fakkeenya Dawwee Baateetti dirmatamuu hin danda'u. Amda sa'aa 12 amda guyyaa tokko nama gaafata jechuudha. Kana yoo waggaa godhuu dadhabanoo qaamaan itti hirmatuu dadhaban ni jajjabeessan. Dinagdeen dhaabbatan qajeelfama kennaniif bakka jiran sagalee kennaniif osoo sagalee sodaatu hin taane akka ammate ammaan dura dubbate sanitti sodaatu osoo hin taane gabbahanii kallattiidhaan dhuosanii obboleeyyan keenya akkas godha diina injifadha sinqinaa jirra abshira jedhaniini uummata keenya hamilee itti horuu qabaniin jedha. Mee obsaa dhumarratti dhaamsa dhumaa yoo qabaatte keessaa warra hayyoota keenya warra gola keessa taa'ee dhokatee taa'aa riphaa jiru kanaaf abboota qabeenyaa warra taa'aa jiran kanaaf akka ol ka'anii uummata keenya mata beeka har'a uummata keenya irra hedduu yoo ilaalte nama mataa walitti deemuu dhabeera. Miidiyaa kanaa waggaa tokko kana keessatti waan nuti tahaa jirru adda durummaan ni beekta kanaafuu waan isa inni beekumsa qabu beekumsaan uummata keenya mataa walitti hidhuun dinagdeen qabu dinagdeen mataa walitti hidhuu keessatti meeshaa akkamii taphatuu qaban asirratti dhaamsa kadhumaati. Okay, asirratti wanti jechuu barbaadu tokko yoo jiraate fakkeenyaaf qabeenya warri qaban kan biyya keessa jiran suni yoo silaa fakkeenya fudhachuu dhaban nama beekaa rafennatti fakkaatan garuu kan akka Girmaatii fi Dajanee jedhaman abbootiin qabeenya Amaaraa kun wanta isaan hojjechaa turan waan hin quba qabuuf
saba isaanii akkamitti akka qindeessaa turan akkamitti akka deeggaraa turan wanta beekutti jira jechuun wanti hundaa wanta ifa jiru. Kana isaanumaaf dhiisee wanti dubbatuu barbaadu inni biyya keessaa abbaan qabeenyaa biyya keessaa suni wallaalummaadha yookiin horiin qabatti jabaatuudha yoo kan hafu ta'e abbootiin qabeenyaa biyya kana keessa jirtan warri waraqaa eenyummaadhaa qabdan warri horii hanga ta'e tokko qabdan obboleeyyan keessan biyya keessan silaa gaafa tokko gaditti galanii jiraachuun waan hin hafne tokko waan ta'eef dirqama keessan bahadhaa. Maallaqni kun yoo har'a fira ofii saba ofii bira ittiin dhaabbatan wanta nama jalaa hir'isu tokko sin qabu deeggaraa maallaqa qofaa miti deeggaraa yeroo isiniin jedhu karaa beekumsaatiinis karaa du'aayiitiinis wantuma danda'ameen ummata keessan cinaa dhaabbadhaan jechuu ni barbaada. Hayyee obsa galatoomi waan ammaa ummata keenyaaf gorsa kenniteef hedduusi galatoomfannaa ulfaadhus hin jenna. Hayyee isinillee galatooma haaluma kanatti fufaa jajjabaadhaa. Hayyee. Oromoon tokko Oromoon amantiin adda hin bahu Oromoon gosaan adda hin bahu lagaan adda hin bahu gaaraan adda hin bahu. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kanarraa waa hedduu hubattan jennee abdii qabna inshaallah. Sagantaa keenya guyyaa har'aa wal duraa boodaan kan isin biraan gahaa ture ana muhee callaa gam keessummaatiin immoo kan waliin tahee gaafii deebiin waliin ta'e gorsa ajaa'ibaa nuuf dabarsee boleessa keenya gaazexeessaa keenya Obsaa Hasani sagantaa keenya guyyaa har'aa kana keessa waa guduunfattanii jirtan jennee abdii qabna. Haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti jireenya gaarii keessa nuuf jiraadhaa milkii addunyaa akiraa argadhaa diina injifadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.